beeksisni big deal miti akkasitti na jalaan dirramin ashi rakkoon hin jiru. Nama hedduu qabadhee moomurra xiqqoo takka qabadhee moomurra naa caalaan. Sammuu kiyyaafuu an nama dila ta'u qabadhee moome hospitaala waan seenu faana itti fakkaata dhukkubsadhee. Ani waan moomuu jedhamuun jaaladhu beeytanii. Wallaahi amala kiyyatti 500 harkadhee mootu na gammachiisan. Namni amma waan guddaa harkatee bakka moomuu sittumaatti fakkaatu man akkasii miti. 500 maan harkanneen mootu desna jaan. So yoo mooti yoo garmaamti turti maakiin. You know guys. She raachuuf sagalee tahii maal ta'e ani miidiyaa kana quban qabu dhiyeenya kana guys quban qabu biraan dilas miidiyaa irra jiru dhifama an biiziidha biizii ta'e dhiyeenya kana leenca siif qopheessaa ayyee ni moota abshir ifaa akkatti si beeka akkana dubbiin. Ana qabadhu leenca tokkon siif kanna wallahi Khalid Dubai irraa warra Dubai leenca takka jettee jirta. Bakka guys haala kanaan akkan wanti akkan jajjaa deemu non godina gaa hundi keessanuu siif jirreettanii qayyiin xoona na guuteemtanii qoy. Ara guys dhiisaadha himmootu manaan jaamanii si qopheesse jettanii gudii nannaqina. Namni nin jira joo guyyaa san maybe yoon mirqaane laman siif kanna maaki yoo hin mirqaanneewu indi mirqaanu qabda dirqama. Guys, Oromoon kuni yoomi gaming ki lubbu. Ani garuu baay'ee takkan isin jaaladha. Innaa isin jaalachuu keessa koomentii jalatti wal xabbasuu qabdan. Wal xabbasaa amma qabbanti dhuftee jirti. Koomentii kana jalatti wal xabbasaamee wal janajjanaa waliin arrabsinaa koomentii jalatti guys. Ustaanii waliin arrabsinaa wal janajjanaamee maa wal arrabsitan qoy. Koomentii kana jala nama arrabsinaa. Yoo dandeessan mee nam takka bilcheeffadhu as jala taa'ititi. Way xabas way taxabas. Yookiin badii yookiin jiraadhu as jala nutti mataa kiyyanaan gubiin. Way maal taatan yaa Oromooti yaa maal taatan qoy. As jala amma tokko laaliiti. Salaamu alaikum jaayee as jala taa'iti. Wal dubbisa. Nagaa addunyaani manaa baay'een arkee addunyaan waggaa 10 booda addunyaan akka baddu manaa baan arkee beektanii. Mana baay'een arke waggaa 10 booda addunyaan tun ni baddii janaan jaa mana baan eenyu akka naan jee garuu hin beeku eedan mana baan arke maybe addunyaa osoo hin ta'in warra tiiktookii kana abbadansa anarraa eegalaati. Enna wayini mana basan lammadii yoon deebi'ee ilaalee isinitti nimashii waan irra geessee addunyaan ani bazzawii mana kana gaafa narkii manaafni fayyaa. Khalid kan jedhamtu duutee manaa baay'een si arge maybe duu dandeessa. Manaafni fayyaa argif xabbiq kan jechuu gixxaf hajee ilaala manaa baay'oo ilaaleen. Akkoo jalatti guddadhee beektanii manaaba ajaa'ibaa sana ilaala jechuun yoo barbaaddanii waa ol daddarbaa manaaba isiniif ilaala galgala ganama dhufee isinii hima jechuu. Xawqaayummaa eegalteen jeen ammas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
كم معي؟ وعليكم السلام. فيديو بي. هالو. فيديو بسطارة هيك معي. Dubbii abbaan fe'eenaa akkuma godhame awwaan fakkaate haasee zanaa fataa jeetiin miidiyaarraa kana ba'a nama kabaja malee nama sodaadhaan nama akkas ija naan ije naan nas faraaree naan namta kun sodaadhuti way miidiyaadha kun bare eekko miidiyaa ነው እኮ የግል ሚዲያዬ ነው ምንድን ነው ኩኒ ሚዲያ ከያ አባን ፈዴ እኒ ፈዴ ማና namni ዋሚ ማልቴ ቤኸሜ namni akka kiyya arrabsamee hin jiru ግን ምን ሆንኩ ምንም ሁማ hidhiin tiyyan qannasne hidhiin kiyyanii ta'an nyaara kiyyarraa nyaarri tokko narraa hin buqqaane wallaahi wabillaahi argitanii waan takka narraa hin buqqaane jechuudha. So akkasi ani baay'een isin jaaladha baay'izawwee haay muyiit jirta muyiit akkamatin jirta maakiyye